waan jedhaa jiranu maakiin karraachuutii jedhu wanta akkanaa jiraa. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oroshaw har'as viidiyoo kabiraasni qabnee dhufnee jirra. Jiruun jireenyi barumsi afyaan akkamiin jedhaa simbira ana bira baay'ee gaariidha. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Subscribe gootanii maatii chaanala kana akka taatan kabajaan isin gaafanna. Viidiyoo kanas hundi keessanuu like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Gara viidiyoo. Sodaachuun qommaa kun amma onnee dhiiraa qabate onnee dhiiraa keessa jira kana keessa amma. Falmiiko hoolaan afaan Ingiliffaatiin maal jedhamti yugur? Piippiidhaka gaalummaa baay'aatu jiru. Isaanis hoo? Kan namatti dhiyaatu fileendishiippiidha. Kan barumsa qabammoo iskoolaarshiippiidha. Iskoolaarshiippii maanu jalaan arrabsinaa. Amma yoona sinna miidhee moo'ee anjalatteen beeku kan biraa ina takkuma wayyaa baaree lakkii kan kee kun adduma. Jara kana tsaggaa itti waama. Oromoon araadaadha jennee anjaa garaanjaa kaaf kana nyaatta laa kana nyaatta. Muudii hin naffaane. Muudii nama corrobu arraamadaa jirtu. Oromoon tokko tokko. Hin ta'u kun hin ta'u. Yaa beebee maalan jalli jadi beena jalqabee. Egaa tole. Waltuga wali lula wali daba waltuga wali waatu dhalachuu deema. Jigiin baare jigiidhan gala watti tiibi iyya sagala daboo baane daboodhaan galuu isi daadho addaan tolu maqaan tolu dudududu. Sabiyyummaadhaan qabsaa'uu jalqabee. Bareedu waa'ee bareeddaa. Obbaa manaan qaba. Sagalitti dhaggeeffatanii. Obbaa manaan qaba. Namicha nana gattaa ishiin sirreessa. Maanni illaa ishee yoo deemnuuf ture. Mannaan kosadha isaa wajjin mari'adha. Beeka kan si jaallimamu shamarree simboo kan keemmachaa hinamu. Guddiidhuma isaa argate kanaayyuu bareedduudha. Asu tokko tokkooti mormuma kana irratti sii kuta. Kun akkanatti namuma biraa garaa keessa jira malee baasii kana aarii nyaattee hin jedhuun namuma biraa garaasii keessa jira natti fakkaata. Eega dubartoonni akkasitti nyaachuu jalqabanii Mansuuriif raachuun egaa makii irratti egaa wal lulaaranii meemee. Dhaga'i koomentii irratti waan jedhaa jiranu maakiin karraachuutii jedhu wanta akkanaa jiraa. Akkam jetta raacha? Hundumti isaanii akkas uummatatu akkas jedha gaan hin jiru wanta akkanaa hin jiru. Siin eenyutu siin jedhe raacha? Ani uummata beeka garuu ingidi uummata. Ansitti mee ijoollummaa seetti hin beekaa ijoollummaadhaan guddisee maatii ishee beekaa. Nan beekaa baay'iste qoy nan beekaa isaa akkamii beektaa qoy. Gaafadhu mee? Ijoollummaa beekaa. Jeelaa sitti maan jira raachuu. Maal godhuu qaba jettee yaadame Mansuur? Yoo sireetii taatee dhugaa ta'e dafi dubbiifiti innanna kaayiroos innanna asmaatii bira sinnanna. Maal kennaa? Carraasii kennaan jira bare. Ta'uu baannaan akkam jetta? Ta'uu dhabaannaan dubbiin badaa jirti. Mansuur akkas jedhe atoo maal jetta raacha? Akkum ta'u goggoonu. Mee ati maaliin gargaartaa? Anjaarsu maatiif an fixan yaaddayin.
Tiifi xayyeedhaa ta'u akkam jetta itti raajii. cabsine. Ishi Mansuur. Jaarsummaan siin naqaa. Eenyu wajji deemta Gartuu Mansuur? amboo dabalannee. Jara walitti goonee danda'a rakkoon qabu. Yoo kanan godhin maal Kana yaaddamu? hin gootu taanaan carraa nama biraatiif kennamu Maal isaati. jechuu barbaade? Yeroon kun yeroo Abiraatiif moo ofuma keef? Maal waliin isatti mari'anna. Isatti mari'anna inni rakkoon qabu. Inni eenyuuf akka ta'u isaan haasofnas. Ay Mansuur dhiyeessaatilee Maakiin maali? Maakiin mataan seenatti himteetti laa. inni akkas jedha jarri lamaan kun walirraa Ay deemanii intinidha. Si faanan ta'u. gaafadhume maaliif? Maaliif natti himi? Ay hin ta'u. Inni akkas jedhaati gaafadhu. Maal jechuudha? Si faana? Uy hin ta'u. Dubbii tanarraa fuutu malee Maal jechuudha mee natti himi? Si faana jechuun maal jechuudha? deebii kan argatu malee si dhiisaan jiru himi. Naa hin dhufuyyuu. Akkas jedha. Maaltu dhufnee? Si faana? Oromoon viidiyoo kan argite koomentii jala barreesse abbaafu. Mansuur maakiin osoo teetaate cidha isa Maan kan gootame. hin taane natti himi qoyi. Cidha taanaani grade 1 bakka jedhametti qophaa'aa fi Baharri hoo eessatti baharii taanaan immoo warqii wallaggaa. Warqii wallaggaa beektaa? Beek. Warqii wallaggaa maal jedhama? Beelt. Qabattoo maal jedhama afaan Maakiin Oromootiin? nama akkam feeti jettee yaadda Jechuun raajii. isheen amma yeroo baay'ee qabsoo kanas. Akkas jedhee ati akkam jetta remee. Inni mirga maal Ameerikaadhaa koosuma. Ameerikaadhaa abbaan manaa polotikaa biraatii. Haati manaa polotikaa biraatii. Inni rakkina nama. Inni hoo Ati immoo siyaasa kana baay'is. Mansuur feetaati. Hin fedhu, hin fedhu. Isheen mirga seeti rakkoo Nutti malee qaba. garsiisiin akkam. Bakka bubuqqisiidha, irra marsiidha, caccabsiidha, galbixnu. ምናምን akkas jedhe ka maal jettaa natti Mansuur. Kanaaf jennaan anumaa wajjin malee wanti biraan ta'uchaa jirta jechuu. akkas natti fakkaata. Raachu Mansuur simachuu dhabu kanarratti mo'atamteetta. Mansuur Ramadanuudhaan simachuu danda'a. Maaliifuu waliin lolinaa hin mari'anna. Waliin lolinaa hin mari'anna. Mariidhaan wayyaa. Okey, kun immoo meemee ispeerratti. Oh. Asirratti ga'atu warratti ta'an utaaleen kee inboxiidhaan. Maa haati mana ammaa jalqabeetiin kaatee duukan kaatuma sodaachuun qabdu sodaatinaa. Mucatti yaada meeqa keessa galchite ta'uuna. Namni golfaan du'aa jira. Bak, enggau mah, enggau. Kuna mucayyoon kuno naateetti gubaan baay'eetti jabaatee natti fakkaataa ofittaa irraa gafataa jirti. Wanta na dhibu kana keessaa maaf jarri dubartootaa ka'anii rukutanuu atu dhiirri tokko dhufee sitti bu'e immoo nu kaaniiru kun hin beekna laa dhiirotni kan irratti hin obsanu kaanii rukutu laa isin immoo maaliif callistuu seelloodha moo maanni viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti tolee dhedhee yaada hamma viidiyoo kabiraatiif walitti deebinutti Oroshow baay.